السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو المان أروما بقى جراتني سنين جتا أنا اللي نجاجرا الحمد لله اسم فيا أبدني بقى نجاتاتني أروان هاروتوكو قبل سنين دفع وان هاروفتي قبلتين ودفتي مال إني وجدتني نجافتن شمران كنا جتو شمران كنا سافو أرومو وانجل توكوجر سافو أرومو تفي aadaa keenya amantaa keenya qoosu waan amma deemaa jiru kana jechuun miidiyaa kana gubbarra wanta deemaa jiru kun waan baay'ee nama jibbisiisaa jiru jechuudha. Kanaafuu ijoolleen shamarranii warroonni umrii isaaniillee gara fooqii ol ba'an kun jechuudha. Maqaa nuun balleessina maqaa nu balleessuu jirta waan ta'eef maqaa nuun balleessina. Shamarran yoo jedhan walitti nu qaba hundi isaaniitu jechuudha. Shamarran yoo jedhan hunduu walitti qabata jechuudha. Kanaafuu maqaa nuun balleessina. Amantaa keessanitti illee hin taphatina nasiyaa ansiniidhaamu jechuudha. Eebaluun jaaladha ustaaza jaaladha jettanii ustaazota keenya xiqqeessitanii maal inni ka isin kaayyoon keessan ka amantarratti gadi bu'eef samoonii kana bara baranaa kana qiyaaman isinitti dhaabatte maal inni yoo takka jettu ustaaza jaaladha takka jettu amantaa jijjiire takka jettu akkana ta'e takka jettu ustaaza ebalurraa jaalalli naqabe yaa obboleeyyantii amantaatti hin qoosin amantaa fi ustaaza jechuun wallahi billaahi in woffoqamtan jechuudha. Warri ustaaza fi amantaa keenyatti qoosaa jirtan kuni yoomillee taanan hin milkooftan eessayyuu jiraattan jechuudha. Kanaafuu amantaa keenya fi ustaazota keenyatti warri qoosaa jirtan jechuudha. Of qoxxobdanii hedduu baay'ee gaariidha ta'a jechuudha. Kanaafuu of qoxxobaa ustaazotaa fi amantaatti qoosurra of qoxxobaa jechuudha. Silaa har'a warri amma miidiyaa irratti bahee ustaaza jaaladhe amantii kiyya jijjiira jettanii akkatti maqaa nu balleessitaniitiin maqaa muslimaa balleessitan kun jechuudha. Warra silaa har'a nama barsiisu warra silaa har'a waa hedduu irraa baratan fa'a ture jechuudha jarri kun. Warra har'a osoo barumsa tokko quraana tokko qaraasanii warra irraa baratuu barbaachisu warra kana warra gugurdaa warra nama dura jiru kana jechuudha. Har'a mee maal isinirraa baranna obboleeyyantii mee ilmaan teenya maal isinirraa baratte mee ilmaan warri hayyee mee maal isinirraa baranna mee hundi keenya jechuudha. Mee maal walirraa baranna mee waan isin amma miidiyaa irra oofaa jirtan kuni maal inni barumsa maal dabarsa faayidaa maal qaba amantaa kee gaggara galchitee xiqqeessuu ustaazota kee gaggara galchitee eebalutti heeruma jettee ustaaz irraa gaggara galchitee irraa haasayuu mee maal inni dabarsu kun barumsi wanni inni dabarsu kun maal inni mee asirratti naaf hima wanti takka hin jirtu jechuudha. Yoo wal xiqqeessuu fi akkasuma ustaazota ofii kabajaa irraa buusuu fi amantaa ofii xiqqeessuu taate malee wanti isin barumsa dabarsaa jirtan takka hin jirtu jechuudha. Kanaaf obboleeyyantii ta'aa kira rabbii jedhaati gara rabbii keessanii deebi'a. Addunyaan tun galgala akka itti dhiitu beeyta malee akka itti bariitu hin beeytu. Obboleettii gara imaana qabduu deebi'i. Imaana kee jabeeffadhu. Imaana keetirratti teettee hin qoosini. Imaana kee jabeeffadhu. Ustaazota keellee ustaaza jechuun qabeenya ofiiti jechuudha. Qabeenya caalu ustaaza kee jabeeffadhu irra teettee fooloo fi koomentii ustaazan fooloo fi koomentii funaannatta billaaleeshu obboleettii tiyya. Ustaaza kee maqaa kaaftee fooloo fi koomentiin sun sitti nafu. Maasii gooti fooloo fi koomentiin ati har'a argattu tuni hoomata akkasiin fayyaddu bara yoo fooloo baay'ifatte malee hatta addunyaa yoo siin kennitu jechuudha. Yoo dhugaa dubbanne wallahi billa mee amma ati fooloo 100 faa yookiin 200 faa akkas qabda haa jennu mee 200 birrii maallaqaa yoo osoo addunyaa taatayyuu birrii 200 fooloo sanirraa hin argattu. Laakiin ustaazota yoo gaggargalchite mee mushi faayidaan maan anti sii qabu maal inni ka ustaazota keenya gaggargalchitanii irra haasoftaniif obboleeyyantiyya ka ustaazota keenya maqaa isaanii miidiyaa kanarraa balleessitaniif kammoo amantaa kee fooloo funaannatuuf jecha amantaa jijjiira jetteetiniin kaafira nutti kolfituuf ati kafartee jechuu rabbii keetillee wal geettee deebitee himmootuyyuu ustaaza keellee xiqqeessitee amantii keellee xiqqeessitee kaafiraaf immoo karaa bantaa jechuu
والله تا أبليتي ربي نوتي دلنا نجرا كانوا مكان أرجع ربي نوتي دلنا يو أنوان غاري وان تلتو هجدي دي الآن وان تلتو هجدي سني في ربي الدنيا كان أفترض أول تجور يو أوان بدا هجدي مو وان أوان بدا دلنا سني في الدنيا كانت ربي جلنا في داجور كناف أبليين تيمي والقرصة والله بالله نسني ربيكي أسونتاني hanga obbolummaan qabdu wal gorfannee karatti wal deeffanna jedheeti kanaafuu jechuudha obboleeyyan tiyya ta miidiyaa kanarra baate ustaaza kee gargalchitu osoo waan markaza gubbarratti irraa barannu argitani wallaahi billaa imaan boota jechuu miti maqaa isaanii kaasuu fi miti ni'ima ustaazota osoo kabeetu taate wallaahi billaahi miti gargalchitee fooloon itti funaannatu miti gagaragalchitee fooloni online irra deettee itti funaannatu miti wallahi maqaa isaaniituun kaaftu jechuu maaliif akkana wanni ati kana dalayduuf maal inni beeyta imaana irra fagaachuu si argisiisa diinii keetii irra fagaachuu si argisiisa quraana rabbii qaraa akkan jire quraana irra fagaachuu mul'isa jechuudha wanni kun billa aleekum rabbii jedhaati ustaazos keenya gagaragalchitanii foolon itti funaannatina amantaa teellee arra jijjiiradhe boru shahaadaa qabadhe jettee ربين والله أسوها قرآن كيسة دبتتني قرآن قراتي قرآن كيستي دبفتي فهمت تاتي ميتي والله أمنتاكي أرججيري برو شهاداك أبدا جتيك أو يادو ميتي حتى يجو كافر ما واي إسلام ما فندرك يتي سرتك أوديسي سودا جيتي قسما بالله مرمر دربي تجو garuu waan quraana qaraateen arginiif waan immoo dubbisni isaa ni imaane waan inni jedhu ma'anaa isaa hin beekiniif miidiyaa irra baate islaamummaa keetiitti xiqqoosta jechuudha islaamummaa warqiidha islaamummaa dahaaba illee dahaaba caalu jechuudha osoo kabeetu taate kanaafuu obboleetti tiyya deebi'i kararra hin jirtu arda tana boruu taa amma kalee namitti kalee islaamummaa jijjiirtee pheenxee ta'e jettu san isii san kalaalu laale arra isii laalanii borummoo kabe biraattu ka isii fakkaatan isii duuban dhufa waan akkanaa kanarraa of qoxxoba obboleeyyantii barumsa akkanaa kada barsiisan kana dhiisaa nurra dhaabaa nurra kun waan asiin durallee nutti mul'atintu amma nutti mul'ataa jira billa aleekum dhaabaa nurra gahee nurra dhaabaa waan kana nurra asumatti dhaabaa kalaas nurra dhaabaa ammaan booda wallaahi nuti ganama galgala jechuudha meediinii keenya hangarraa irraa turree carraa kana rabbiin nuuf kennee argannee mee itti baranneetini waan diiniin keenya qabu keessa seenee dhamdhamna jennee halkanii guyyaa gurzaa bullaa jechuu laakiin isin immootu kana hunda wallaaltanii miidiyaa irra baatanii arra islaamummaa jejjeeradhee fooloo jechuu waan faayidaa siin qabne obboleettiti ilmaan muslimaa jechuu kaliibii kanarra taa'ee wallaahi billaa waan hin taane waliin jedhu arraba kee kan itti gaafatamuuf teetta wallaahi billaa ani akka keessa liivirra ba'ee haasa'a mana banadhee ka haasa'uu miti natti illee hin toluu hin haasa'ullee fin taa'oo inshaallah izinii rabbiitiin kanaafuu jechuudha obboleeyyanti billaa aleekum waan akkanaa irraa dhaabbadha waan barumsa gaarii isinii qabu waan boru osoo nullee isinirraa baranni ilmoo keenyatti taree isin nu fayyadu nu barsiisaa malee waan akkanaa kana waan baalagee jecha baalagee gocha baalagee afaan baalagee haasa'a baalagee waan akkanaa kana walirraa dhaabaa billaalee subhaanallah wallahi ana tiktokii jedhan kanaan irran seenu akkam nama jibbisiisa wallahi goo isin ustaaza keenya mataa gaggargalchitanii irra haasoftan والله وف أجلس الدنيا تنرى بدي نمو قد قسما بالله والله بالله وان انتاني جتشو وان انتاني والله ما برباجس سنين جد أبوليان تيا سنرت ليرس أبوليان تيا تا إسلاما تا الدنيا كان رجرتان هندي كيسانو بالله عليكم والغرفاني والعديفانو كرات سنين جد والله ما والله ربي مالف ندر لنا جرا مالف بيلا بوسا جرا مالف بي أرما كيست دمانيتنين قبرو ما بي أرما كيست ندما سجرا ربي كان أرجع ربي نتدر لنا جرا إلمان أورومو إلمان أبوليان تيا إلمان مسلمة بك جرتني ما ولين الربسنا مش أيوة سن أما كليتا إسلام كريستانا تاتسون ميرا كيسا قلتيت الربسني كومنتي جلدك أني جتشو الرب مكيت معلومات وانت بدا سيحس في جمر جتشو بالله عليكم ديبئة خرا ديني كيساني ديبئة
مركز الرؤولة أتيو وجيد أبداني جدا تيك توكي بنتني تيك توك الرلالو تيك توك باتني ليبي سنتني وان انتاني الرب أدا قورورة كوتتي مركز شير سنيقونا قرأ isinin jedha dhaamsi tanuma nagaan naa tura akkas isinin jedha subscribe gochuu hin dagatina follow gochuu hin dagatina like gochuu hin dagatina video itti aanullee qabadhe isinii dhufa obboleeyyan tiyya youtube ki subscribe naa godha maalifu akka yoo an sii gadhiise isinirra buutti subscribe gochuu hin dagatina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.